Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni keenya yaada nama qoosu kana dhugaa hin sahu. Islaamichaa kana osoo inni waan kana hundaan of hin gahin rakkoon kan kee maali jedhee uummanni Oromoo biyyoota addunyaa garaagaraa irra jiru kun silaa rakkoo isaa baree fi har'a kun hundi nu dhufu ture. Hundaafuu Rabbiin irraa fuudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo guutuu addunyaa irra jirtan akkam nagaa jirtu. Obboleessi keenya Abdii Muktaar yeroo ammaa haala bareedaa keessa jira. Akkuma beekamu obboleessi keenya kun sa'aatii akkanaa irratti of ajjeesuun qaba jedhee Facebook irratti barreessee ture. Anis akka mataa kiyyatti wanti kun qoosaa jira. Abdiin piraankii nu godhaa jira jedheetuma yaade jechuudha. Dura osuma akkas dannu sa'aatii haganaan naafe daqiiqaa haganaan naafe hafe jechaa ture. Yeroo inni liivii seenu san naafi hiriyaan kiyya Reedii Adam kaaffee tatta'aa turre maal hojjechaa jira mucaan kun jennee osuma teenyu dubbiin kuni qoosuma osoo fakkaatu gara dhugatti deemaa dhufe mana hiriyaa keenya Abdii Muktaar kana dheenee yerootti dhadhoynu balbala akkuma hundi keessanuu viidiyoo irratti argitanii jirtu balbala yerootti dhadhoynu nu jalaa banuu didee jechuudha. Dhuguma mucaan kun ammoo maali yaadeeti namni tokko kabarrii keessaan ofitti cufee liivii kana waraabaa waan san qopheeffatee lubbuu ofii dhiirti beeki bilaashitti lubbuu ofii hin galaafattu maaltu rakkise. Akkuma beekamu Abdii Muktaar erga haadha manaa isaati wajjin wal lolee bubbulee jira. Daa'ima isaa ammoo kophaa isaa guddifachaa jira. Rakkoo daa'imni biyya kana keessatti qabu warra daa'ima argate qofaatu beeka. Ilmi namaa kun hin beeku. Warri jaartii qabuyyuu ammoo daa'ima ofii sana akka itti guddifachaa jiru isaanumaatu beekaa jechuudha. Daa'imni biyya kanatti wantoota isaan barbaachisantu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf namni yeroo tokko yoo gadi bahee sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee ilmi namaa waa baay'ee siin jira. Yoo ati yuutuubii hojjette kadhattu yuutuubii siin jira. Yoo ati immoo tiktook marateessee gifti tanaayyuu kadhatte waa siin jaanii jechuudha. Namni akka kiyyaa kun amma dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa jecha tokko naan jechuudha wanni sun natti hafurra jira. Ilmi namaa tokko gaafan ofiin ajjeessa jedhu bilaashitti yookiin akkanumatti lafaa keetii miti jechuudha kan of ajjeesu. Biyya kana keessa kiraa manaa kafalachuutu jira, nyaachuutu jira, dhuguutu jira. Daa'ima kan keetiif ammoo vaamparsi bitu jira. Daa'imni nyaata namni guddaan nyaatu hin nyaatu. Nyaata kophaatti qabdi. Yoo akkam xiqqaate immoo warri daa'ima qabu biyya kana keessa warri jiraachaa jiru birrii meeqa akka kafalaa jiran ni beeyta. Mana ammoo nama wajji jiraachuu hin dandeessu namni daa'ima qabu. Maaliif yoo nama wajjin gala jettee ilmi namaa daa'ima kan kee kana ija hamtuun si jalaa laala. Daa'imni kan kee mana kana keessa fiidee kutaa barbaadde seentee taphachuu barbaadde. Namni ammoo yoo ati manarraa kireeffatte namni sin jaallatu akkam goota. Mana kana kophaa kan kee kafalataa jechuudha. Yoo ati sooshaal miidiyaa irratti ol baate ilmi namaa hundi kadhattu sin jala. Yoo ati immoo taa'eetiin daa'ima kee guddifadha jette daa'ima kan kee guddifachuun ni ulfaate yaa obboleewwan kee. Dubbii kana nutis dursa qoosuma seenee akkuma keessan jechuudha. Qoosaa seeneetuma osumaatetti eenyu dubbiin kun jabaataa dhufte. Mucaan kun ofiin ajjeesu malee jee liivii gubbaa taa'e. Beeki ilmi dhiiraa tokko rakkoon hagamitti jabaattu malee laala. Hagamitti jabaattu malee ofiin ajjeesan jedhu daqiiqaa haganaan naaf sakandii haganaatu naaf hafe jedhee boodarra akkuma isin argitan yuutuubii seenee jechuudha. Yuutuubii seenee. Suuraan isin argitan kun erga mana yaalaa seenee gulukoosii itti hidhanii waan inni dhugeessan irraa dhiqanii booda. Namni keenya garuu maal sin jedha? Piraankiidha, maaliidha, akkasiidha sin jedha. Nama ilmoo qabu qofaatu waan namni biyya kana keessatti rakkachaa jiru beeka. Abadan ilmuma kan keetiif jedhanii yoo ati mana namarraa kireeffatte ati namni mana irraa kireeffatte sun mungkin ilmoo qabaachuu dhabaa, mungkin ilmoo qabaachuu mala, mungkin qabaachuu dhabuu danda'a. Suni kan dhimma isaatii jechuudha. Daa'ima kan kee kan namni kamisi jalaa laala haati biraan jirtu sanu. Kanaaf nutis akkuma keessan dura piraankii seene. Garuu ammoo ammaan tana obboleessi keenya kun mana yaalaa seene irraa dhiqanii waan inni dhugeessi. Gulukoosii akkuma argitan itti hidhanii ammaan tana haalli isaa bareeda jira. Mana yaalaatiis bahee jira. Rabbiin fayyaa isaa kan duraanitti haa deebisu. Viidiyoo kaleessa dabarse irratti ammoo waa'ee xiinsammuu biyya faranjii silaa taate amma namni tokko yoo ifiin ajjeessa je'e yookiin hiruma isaatti yoo himate Facebook irratti mitila hiruma isaatti lubbuunti of ajjeessu lubbuunti akkas godhinaan jetti je'e namni tokko yoo dubbate
biyya faranjiitti haakima yookiin ammoo doktora xiinsammuu doktora sammuutu jira jechuudha. Doktorri sammuu sun waan inni rakkate waan inni barbaadu gaafatee kana je'ee isaaf guuta. Siniif galee dubbiin biyya faranjiitti qoosaa akkasii hin jirtu. Obboleessa keenya kana ammaas Rabbiin haa fayyisuuf Rabbiin waan inni yaade olitti isaaf haa ta'u. Mee laala ifiin ajjeese jee osoo hin turin sa'aatii haganaatti je'ee liivii seenee yoo akkasitti taa'u namoonni gari ammoo qoosaadhaa piraankiidhaa maali jettan obboleewwan keenya namni waan akkanaatti piraankii hin hojjetu abadan obboleessi keenya kun mee laali isin maaluma isinitti balleesse yoo namni sooshaal miidiyaa tiktook irra taa'ee waa jedhe kadhattoota kaayiroo namaan jettan yoo namni yuutuubii hojjete kadhattoota yuutuubii namaan jettan. Arrabni keessan kun akkasuma ammoo yeroo inni liivii seenan san koomentii isin ati jalatti barreessaa turtan xiinsammuu nama gooti jechuudha. Kanaaf silaa hamilee namaatti seeyidanii obboleessa keenya maal rakkattee nuti si waliin jirra kanaaf jettee of hin ajjeesini kanaaf jettee waan akkanaa yaadin jettanii silaa isin nagaan gaafattanii arra rakkoon kun hundi hin dhuftuu jechuudha. Maaliif namni keenya gaafa ati lubbuun jirtu sin jaallatu si jibba gaafa ati duute garuu ammoo goota keenya silaa yeroo san akkas sii godhe silaa yeroo san maalii sii ta'e silaa yeroo san akkana sii godhe jaa jechuudha. By the way kana wal taajjabuun gaariidha. Silaa yeroo san akkas godhee fi yeroo san akkas godhuufirra yeroo inni lubbuun jiru maaliif hin gargaarin sumuuni takkallee yoo taate laa. Sumuuni takkallee yoo taate mucaan kun akkuma beekamu asii duras waa'ee kanaa dubbatee ture garuu ammoo namni xiqqoon gargaaranii turan. Ergasii boodaas ammoo namni sooshaal miidiyaa kanatti deebitee na gargaara jechuun hagamta akka ulfaatu laali. Na gargaaraa ni jettaa hin jettu jechuudha. Ilmi namaa ammoo yoo ofiin beekee waasiif godhe sitti tolaatis. Garuu immoo yoo ati oluma baatee waan biraatii miti warruma tiktook irra taa'u kanaayyuu meeqa keessantu arrabsaa jira. Meeqa keessantu kaayiroon akkas kaayiroon akkan kaayiroon maali jechaa jirtan. Namoonni tokko immoo ajandaa jijjiiruuf kana godhee jettan. Ajandaa maaltu jira jijjiirame? Ajandaan waa hunduu dhumee jira. Kanaaf obboleessi keenya kun yeroo ammaan tana haala gaarii keessa jira. Isinis bakka jirtanii du'aa'ii godhaa fi kanuma isinin jannaa jechuudha. Ammaan tana ammoo mana yaalaatii baafnee hiriyaa isaa bira keenya dhufe. Wallaahi dhugaan isinitti himaan isinin sobu. Namoonni baay'een na beeytanii ani yeroo baay'ee kaameraa duratti argamu maal jechuun hin jaalladhu. Yoo danda'e qaamaan bakka sanitti argamee eenyuyyuu ta'e akka ilma Oromoo tokkotti nan gargaara. Garuu ammoo akka namni jedhu na argaaf waa hin hojjedhu jechuudha. Obboleessa keenya kana gargaara. Haga dandeessanitti. Namoonni tokko ammoo yeroo ammaan tanaa rakkoon isaa maal akka ta'e isiniif nuti akka lama jennee dubbadheetiin jira waan ta'eef. Kanaaf ilmi dhiiraa bilaashitti of ajjeesuu hin yaalu. Isiniif galee Oromoo. Booda ni gaabbitu namni yoo dandeessan arrabuma keessan kana laa namni qarshii hin qabnellee arrabuma keessan kan adabatti godhadha. Isiniif galee arra garuu abdiin arraan tana namoota baay'ee taajjabuu danda'a ni arga waan ta'eef hiriyaa yeroo rakkoo isa bira dhaabbate hiriyaa yeroo bal'oo isaa wajjin jiraatu hunda adda beekaa jechuudha. Kanaaf haasollee isinitti hin dheeressu obboleessi keenya ammaaf nagee qaba alhamdulillah ammallee rabbiin irraa haa fuudhu. Sooshaal miidiyaa ammaaf harkaa fuunee jirra. Maaliif sooshaal miidiyaan kuni waa'ee kanarratti yoo dhufeetti ta'e ammallee xiinsammuu biraatti ta'uu danda'a jechuudha. Bilbila isaa ammaaf harkaa fuunee jirra. Gaafa inni fayye, gaafa inni xiqqoo sammuu isaatti deebi'e, gaafa inni tasgabbaa'e bilbila isaatis ni deebisnaa fi akkas isinin jedha yoo isinitti dheeresse. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.